Reefi gaachanni Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa socho'u Baashaggar aanaa Boosat keessatti lola geggeessin magaalaa Walancitii Boolee fi Doonii keessa waraana faashistii PP ari'uun magaalattii dhuunfatee jiraachuun mirkanaa'e. Lola kanaan waraanni 120 du'aan yoo adabamu 100 ol ammoo madoon adabamuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Onaan Filloo keessatti diina adabuun himamee jira. Bal'ina odeessa kanneen qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Waraanni bilisummaa Oromoo lola qindaawaa humnoota waraanaa biyyattiin irratti baname. Injifannoon irra aanaa jiraachuu isaa gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa beeksisan. Cuunfaa ibsa isaanii kana qindeeffannee jirra nu hordofaa. Sagalee waliin dubbii ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo miliqee beedha jechuun kaadroonni bilxiginnaa sagalee isaan miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodaa jiran soba ta'uun isaa mirkanaa'e. Mootummaan PP waraana tibbana geggeesseen mo'amnaan afaan faajjii uumuuf kana godhaa jiraachuun himame. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa eebila 21 2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanni Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Baashaggar aanaa Boosat keessatti lola geggeessin magaalaa Walancitii Boolee fi Doonii keessa waraana faashistii PP ari'uun magaalattii dhuunfatee jiraachuun mirkanaa'e. Lola kanaan waraanni 120 du'aan yoo adabamu 100 ammoo madoon adabamuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Onaan Filloo keessatti diina adabuun himamee jira. Reefi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa keessa socho'u lola guyyoota kaleessaa Baashaggar aanaa Boosat iddoo sadiitti magaalaa Walancitii, magaalaa Boolee fi magaalaa Doonii keessatti guyyoota lamaaf geggeesseen magaalota sadan keessa weerartuu baasee jira. Lola guyyoota lameen magaalaa sadan irratti geggeessin loltuu PP 120 olii ajjeesee hedduu madoon adabee jira. Yeroo ammaa kana hospitaala magaalaa Adaamaa keessa madoo 100 ol ta'u jiraachuun hubatamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Walancitii keessa ari'ee baasee erga dhuunfateen booda magaalota hafan to'annaa waboo jalatti galchuuf lola irratti argama. Injifannoo boonsaa kanaan diinni baaragee waan qabatuuf gadhiisu wallaalee jira. Bal'ina injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo gama meeshaa boojeetiin kan walitti deebinu ta'a. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa immoo Onaan Filloo keessatti diina haleeluu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa eebila 19 2022 ganamarraa ka'uun waraana weerartuu PP maqaa sakattaan godina Qeellam Wallaggaa Onaan Filloo magaalaa Mukkiirraa gara gandaa Heenacheettiin bobbaatee rasaasan akaawun baaruudaa macheessee hedduu ajjeesuun garii madeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa Shaggar keessatti miseensota haaraa eebbisiise. Garbummaa hidda gadi fageeffatee ilmaan Oromoo irraa buqqisuuf wareegama qaalii kaffaluuf dirree qabsoo irraa diina kuffisee kufaa kan jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo garbummaa dheeffatanii jibban zooniilee waraanaa cufa keessatti fudhatee leenjii kennuufiin dirqama dabalataaf bobbaasaa jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa Shaggar keessatti kaadhibamtoota haaraa leenjii waraanummaa fi siyaasaa walitti fufiinsaan kennaafii ture. Bakka qondaaltonni waboo fi uummatni Oromoo bal'aan argamanitti sirna waan eebbisee galaa imaanaa qabsaa'otaa hidhachiisuun
bobbaasee jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo haasaa taasisaniin eebbifamtoota isin marsaa opereeshinii jedhamuun kan eebbifamtan yeroo itti duula hamaan uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf karoorfatame hojiitti galame waan ta'eef isin ammoo farra opereeshinichaa ta'uun karoora mootummaan weerartuu kanaa fashaleessuun ummata keessan irraa garbummaa fonqolchuuf dirqama dachaan akka baatan jechuun dhaamanii jiru. Eebbi wal fakkaatan jimaata zoonii kibbaatti kan gaggeeffame yoo ta'u fuuldurallee qeerroo fi qarree Oromoo heddumminaan fudhachuun leenjii waraanummaa fi siyaasa akka laatamuuf karoorri jiraachuu ibsanii jiru. Waboon lolaa qindaawaa humnoota waraanaa biyyattiin irratti baname injifannoon irra aanaa jiraachuu isaa Gorsaan ajajaa olaanaa Waboo obbo Jireenyaa Guddataa beeksisan. Zooniiwwan hundattuu lolli jabaan irratti banamee jiraachuu kan ibsan Gorsaan ajajaa olaanaa Waboo obbo Jireenyaa Guddataa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'uun zoonii hundattuu lola irratti banamee qorataa jira injifannoo hedduu sarkanneerra jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo haqa loluuf qaba. Kaayyoo uummataa qabatee deema kan jiran obbo Jireenyaan kaayyoo jabaan qabanne muuxannoon qabsoo keessatti horataa dhufne ga'umsi jabaan hooggansa waraana keenyaa fi tumsi uummata dhimmoota ijoo injifannoof nu qaqqabsiisanidha jedhu. Hundaa ol uummanni keenya roorroo qeesaatti samuratu hadheeffataa dhufuun qabsoo bilisummaa Oromoo Waboon geggeessaa jiruuf humna dabalataa ta'eera jedhan. Lolli kun waraana bilisummaa Oromoo qofarratti kan fuulleeffatee godhanii ilaaluun dogoggora jedhu obbo Jireenyaan. Lolichi waraana akka uummataatti nurratti labsamee godhanii hubachuutu barbaachisaadha jedhan. Kanaafis garaagarummaa jiru bokkaatti dhiifnee akka Oromootti lola nurratti labsamee dura dhaabbachuu qabna jechuun dargaggoon Oromoo akka of qopheessuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Uummanni Oromoo lola kana waloon qolachuun cinatti shira diinii qabsoo isaa dadhabsuuf taasisuu irratti dammaquun akka barbaachisu kan dhaaman Gorsaan ajajaa olaanaa Waboo duula yeroo ammaa Oromoo wal irratti labsamee jiruufis Oromoon marti xiyyeeffannoo malu kennuun ummaticha cinaa akka dhaabbatuuf hubachiisanii jiru. Sagalee waliin dubbii ajajoota olaanoo Waboo miliqee beedha jechuun karroonni biltigannaa sagalee isaan miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodaa jiran soba ta'uun isaa mirkanaa'e. Mootummaan PP waraana tibbana gaggeesseen mo'amnaan afaan faajjii uumuuf kana godhaa jiraachuun himame. Sagaleen waliin dubbiin ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo miliqee beedha jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa irratti naanna'aa jiru kan ture ta'uun ibsame. Sagaleen waliin dubbii ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo fi ajajaa zoonii giddu galeessaa sanyii gidduutti taasifamedha jedhame kun dhoksaan waraabamee tibbana miidiyaalee hawaasaa irratti gadi lakkifamuun dubbii ijootee jira. Sagaleen gadi lakkifame kun hogganoota waraana bilisummaa Oromoo maqaan eerame ta'uun dhugaadha kan jedhan Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa haa ta'u malee waliin dubbiin amma taasifame miti qabiyyeen haasaa kanaas haala amma jiru kan ibsu miti jedhan. Waliin dubbiin kun irra jireessaan rakkoo naamusaa waraana bilisummaa Oromoo biratti mul'atu irratti kan xiyyeeffatedha. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa naamusa isaarraa eegamu irraa gadi bu'ee mul'achuu ummata qabsaaf dararuun irra hin jiraatu yaadni jedhu. Waliin dubbii kanarraa irra deddeebiin kan dhagahamu wayita ta'u yaadni kun badooma hin qabu inuma ajajoonni kunniin ummata qabsaaniifiif waantummaa qabaachuu kan mul'isudha jedhan. Sagalee kana kan facaase nyaapha lolaa deemaa jiruun injifatamedha kan jedhan obbo Jireenyaan. Kaayyoon isaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka waan rakkoon dhalateetti dhiyeessuun qalbii ummatichaa cabsuufi jedhan. Nyaapha cafiinsa Oromoo fi diigumsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gammadutu kana godhe jedhu. Hooggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduu garaagarummaan kaayyoo tokkollee hin jiru jedhan obbo Jireenyaan. Garaagarummaan hojii keessatti uumu yoo jiraates mariin furata ifatti walitti haasa'uun ammoo aadaadhuma waraanaati jedhan. Uummanni Oromoo adeemsa waraana isaa gidduutti garaagarummaan uumuun hamilee isaa buusuuf deemu irratti dammaquun waraana isaa jabeeffachuu qofarratti akka fuulleeffatus dhaamanii jiru. Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan
subscribe gochuun maatii channel keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.